mana Sibuu keessatti loltoonni bilxiqinnaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun miseensa poolisii tokko ajjeesan. Jaalfaajjii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu bulchiinsa magaalaa Mandii keessatti gaafa caamsaa 29/2026 hoogganaan waraana aanichaa lola gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanicha keessa ganda Arawwee jedhamutti taasise sababa godhachuun situu waboon rukkuchiise hariiroo waliin qabda heeruu situ kennaaf jechuun poolisii maqaan isaa hariiroo jedhamu dhalataa godina Harargee Bahaa kan ta'e badii tokko maleetti dhukaase ajjeesu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa ONM'if akka himanitti poolisiin kun sababa oromummaa isaaf qofa ajjeefamuu himanii kokkooddaa waraanicha keessa tureen mirga ijoollee Oromoo irra deddeebiin dubbachaa waan tureef yakkame yeroo dheeraaf adabbii ulfaataan irra gahaa kan ture ta'uu jiraattonni dabaluun himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa masana lola aanicha keessa ganda Arawwee Dambii jedhamu keessatti waboo zoonicha keessa jiraniin taasifame irraa kan ka'e situun rukkuchiise hariiroo waliin qabda jechuun mana adabaa waajjira poolisii aanaa mana Sibuutti sa'a muraasaaf erga hidhanii booda galgala sa'a tokko walakkaatti ajajaan humna waraanaa aanichaa godina irraa ajajni nu qaqqabe jechuun waajjira poolisii aanaa keessaa baasee kaambii waraanaa magaalicha keessa jirutti ajjeesu miseensi waraana bilxiqinnaa tokko ifatti ONM'tti himeera. Jaleewwan waraana bilxiqinnaa addatti ilmaan Oromoo meeshaa fedhii malee humnaan hidhatan beenyaa du'a isaanii illee hooggansi waraanaa fi kaabinoonni walii galteen hiratanii nyaachaa kan jiran humna waraana biyyattii keessatti garuu maqaa oromummaa isaanii qofaaf yakkamanii hidhaan gajjechaatti ragaan warra dirree waraanaatti bobbaafamanii du'i isaanii gurra maatii isaanii dhaqqabin hafe ta'uun beekamaadha. Aanaa Daawoo keessatti loltoonni PP qonnaan bulaa tokko rasaasaan madeessuun maatii qabsaa'otaa hidhaatti darbatan dabalatasaaf jaalmurtii haqaa. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Daawootti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa qonnaan bulaa tokko rasaasaan madeessuun jiraattota hidhaatti darbachuu hammeessanii jiraachuu jiraattonni ONM dubbisee ifoomsan. Loltoonni garjabeeyyiin bilxiginnaa caamsaa 26 bara 2026 qonnaan bultoota irratti dhukaasa banuun jiraata ganda goolaa kan ta'e qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Baayisaa Dandanaa jedhamu rasaasaan dha'anii madeessuu jiraattonni ibsaniiru. Qonnaan bulaan kun yakka hojjetee kan hin qabnee fi siyaasa kamirraayyuu walabatee osoo jiru rasaasa waraana bilxiginnaa irratti dhukaafameen rukutame miidhaa ulfaataan qaama isaarra ga'uun barameera. Kana malees gaafuma caamsaa 26 gandichuma keessa maanguddoo ganna 60 olii obbo Geetuu Dabalii jedhamu fi haadha manaasaa Aadde Alamii Urgeessaa ilma keessantu hidhatee bosona jira jechuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa dabaluun addeessaniiru. Murni bilxiginnaa irra keessaan sobee raroo laaffachuun keessoon immoo yeeyyii ta'ee afaaniin nadhii roobsaa faallaasaa summii baatee ilmaan Oromoo hundarraa lukkeeleesaa akkuma arge bobbaasuun miidhaa ulfaataa geessisaa jira. Aanaa Horroo Bulluqitti loltoonni bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun maatii tokko guutuu hidhaatti darbatan. Gabaasa qindaa'eef jaalfalmataa lammii. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq gandaa Ro'aagaa jedhamtu keessatti gara jabeeyyii loltoota faashistii bilxiginnaa kanneen barcuma aangoo nam-tokkee tiksuuf halkaniif guyyaa ifaajan gaafa caamsaa 27/2026 maqaa waboo waliin hariiroo qabdu ni soortu jedhuun maatii tokko guutuu hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu maddeen gamasii har'aata biyyoolessa Oromiyaa feeranii jiru. Haaluma kanaan namoota maqaan isaanii Dhaabaa Gammachuu, Daloo Dhaabaa fi Bashee Dhaabaa kanneen jedhaman hanga gabaasni kun qindaa'etti hidhamanii dararamaa jiraachuun eerameera. Koloneel Abiyyi Ahmed umurii aangoo isaa dheereffachuuf jechaan warreen garaa isaaniif uummata nagaa dararan hidhachiise bobbaasuun maqaa maatii qabsaa'otaa fi loojistikii waboo jedhuun yeroo garaa garaatti saamichaan hidhaa hanga ajjeechaatti raawwataa jiraachuun ragaan kan mul'atudha. Aanaa Meettaa keessatti ergamtoonni PP hawaasa nagaa hidhuu saamuu fi dararuu hammeessanii jiraachuun himame. Jaalurkufaa Diinaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa Araddaa Waldaa Gammachuu jedhamu keessatti gaafa caamsaa 30/2026 jaleewwan maafiyaa PP hawaasa nagaa nama maqaan isaa obbo Abrahaam Adam Ibroo jedhamu kan abbaa ilmaan afurii ta'e yakka tokko malee qarshii 5,000 paartii badhaadhinaaf kaffalittiin jechuun Wittiin waan kaffaloof harkaa dhabu ammoo reebicha humnaa olii irratti raawwachaa qabanii hidhatti darbachuu maddeen ONM'tti himan. Kana malees guyyuma sana manguddoo Araaraa fi abbaa Afooshaa hawaasni kabaju nama maqaan isaa obbo Iliyaas Abdoo jedhamus lukkeeleen kunniin dunkaana jala teenyee filannoo geggeessinu fiduu didde sababa jedhuun hidhanii hiraarsaa jiraachuu fi namoota maqaan isaanii Mahammadee Abdallaa Ahmadii fi Alii Muummee Abdoo jedhaman ammoo bakka filannoo walitti geggeeffamu ijaaraa maqaa jedhuun reebicha humnaa olii irratti raawwachuus maddeen dabaluun ifoomse.
ifoomsaniiru. Murni maqaa filannoo da'oo taasifachuun saamicha hawaasa nagaa irratti geggeessuuf leenjifamanii bobba'an ergamtoonni bilisiginnaa gaafa caamsaa 29/2026 ammoo jiraataa dhumaa raddichaa kan ta'e nama maqaan isaa Jamaal Hassan Ahimad jedhamu jala korbeessa re'ee tokko kan qarshii 8,000tti tilmaamamu dirqamaan qalatanii nyaachuus maddeen ONMF addeessaniiru. Aanicha keessatti dararaan guyyuu hawaasa harka qalleeyyii irratti raawwachaa oolu waan baay'ee rifaasisaa ta'uu kan ibsan maddeen. Sababa kanaanis yeroo ammaa jiraattonni hedduun akka itti dalagatanii bulan dhabanii qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisuun bakka birootti baqatanii lubbuu isaanii oolfachaa jiraachuus dubbataniiru. Waliigaltee yaadame jalatti Iraaniif meeshaan niwukileeraa akka hin jirre Tiraamp beeksisan. Dabalatasaaf jaalbooree addunyaa. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalteen Iraan waliin taasifamuuf yaadame ifatti ta'e Iraaniin meeshaa niwukileeraa akka hin arganne dhorka jechuun bu'uurri kun dhimmoota niwukileeraa gaatee in ilaalu jechuun imannaa dhiyaate kuffisanii jiru. Dilbata kaleessaa waltajjii isaanii Tiruus Sooshaal irratti barreeffama isaanii irratti Tiraamp waliigalteen yaadame kun Iraan meeshaa niwukileeraa akka hin qabaanne baay'ee ifatti ibsa jechuun waliigalteen kun tumaalee bal'aa sagantaa niwukileeraa Iraan waliin wal qabatan of keessaa qaba jechuun falmanii jiru. Dubbiin isaanii kun gabaasaan CNN kan bu'uura yaadame kun dhimmoota niwukileeraa haala ga'aa ta'een akka hin ilaalle kan agarsiisu fakkaata jedhee booda niwukileeraa kana inni cimsee dida jedhan. Achis itti fufa bal'inaan baay'ee cimaa fi dheeraa ta'een gama niwukileeraa biroo adda addaa irrattis mari'ata. Dhugaa dubbachuuf waliigaltee irra caalaan waa'ee kanaati jechuun barreesse. Miidiyaaleen tokko tokkos qabiyyee waliigaltee yaadame kana dogoggoraan ibsuu jechuun himate. Tiraamp irra deddeebiin akka jiranitti Teheraan waliin wal hubannoon gara fuulduraa kamiyyuu Iraan meeshaalee niwukileeraa akka hin hojjenne yookiis akka hin arganne wabii ta'e of keessatti qabachuu qaba. Tiraamp waliigaltee waraana kana xumuruu mirkaneessuuf tattaaffiin itti fufee waan jiruuf yaada bu'uuraa nagaa yaadame kana fooyyee fi jechoota ciccimoo of keessaa qabu Iraaniif erganiiru jedha gabaasni The New York Times. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee aanaa Fantaallee fi Boosat daandii guddicha Itiyoo Jibuutii irratti waraana bilxiginnaa tarkaanfii ilaalessaan adabe. Abdiin saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee labsii duula egeree Oromiyaa guyyaa arfaffaaf itti fufee jiru hordofuun lola taasiseen godina Bahaa Shaggar aanaa Fantaallee daandii guddicha Itiyoo Jibuutii iddoo lamatti tarkaanfii jajjabduu fudhachuun injifannoo gurguddaa gonfatee jira. Akkuma kanaan godinicha aanaa Boosat iddoo addaa Fuulxinnoo jedhamtutti har'a ganama waxabajjii 2026 waraana Impaayera Itoophiyaa daandicha to'annoo fi hordoffii gochuuf bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota diinaa buqqisee baqachiisuun daandii Itiyoo Jibuutii guutummaan guutuu to'achuun labsii dhaabaa uggura daandii geejjibaa murteeffamee raggaasisee jira. Gootichi sabaa waraanni bilisummaa Oromoo godinicha tarkaanfii duula waraanaa egeree Oromiyaa jabeessee ittuma fufuun guyyuma kana aanaa Fantaallee iddoo addaa Gandabantii jedhamu daandii Itiyoo Jibuutii irratti waraana PP sakattaa daandii bobbaate turte irra tarkaanfii cimaa fudhachuun injifannoo argatee jira. Tarkaanfii kanaanis konkolaataa labsii uggura geejjibaa cabsuun sochiirra turte tokko gubee daaressuun loltoota diinaa hedduu du'aaf madoon adabee injifannoo boonsaan goolabee jira. Waboon zoonii gidduu gala Oromiyaa Kaaba Shaggar aanaa Dagamii fi Sulultaa keessatti duula waraanaa egeree Oromiyaa geggeesseen injifannoo boonsaa galmeessuu ifoomse. Abdii fi wantiin sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu gala Oromiyaa godina Kaaba Shaggar aanaa Dagam magaalaa Gandashanoo jedhamu keessatti kaleessa caamsaa 31 2026 daandii guddicha magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal quunnamsiisuu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen ergamtoota abbaa irree bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessuu beekseera. Tarkaanfii humna waraanaa PP irratti fudhatame kanaan loltoota diinaa irraa 16 ajjeesee 13 madoo jajjabaan adabuun loltoota 2 immoo fayyaatti harkaan qabee milkiin goolabeera. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 3 hidhannoo guutuu waliin dugda isheerraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof godheera. Jajjabeen abdii sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonicha keessatti tarkaanfii duula waraanaa egeree Oromiyaan durfamuun tarkaanfii diina irratti fudhatu cimsee ittuma fufuun godinichuma aanaa Sulultaa magaalaa Caancoo ganda duwwaa tokko keessattis tarkaanfii akka bakakkaa fudhateen loltoota faashistii bilisiginnaa 9 du'aan buqqisuun kanneen lakkoofsaan 10 ol ta'an immoo madoo salphaa fi jabaan adabuun injifannoo cululuqaa gonfateera. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 6 hidhannoo guutuudhaan dugda isheerraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Yeroo itti qondaaltonni bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromoo balleessineerraa kan hafte torban muraasa keessatti qulqulleessina jechuun beellama abjuu halkanii fakkaatu abjootanitti waboon dachaan waloree dagooguun
magaalaa guddittii handhuura Oromiyaa irraa kiiloomeetira 40 qofa fagaattee kan argamtu aanaalee godina kaaba shaggar keessatti waraana bilisiginnaa ajjeesee irraa hiikkachuun hidhatee waladhichiisuu irratti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Maddal Buudaa labsii duula egeree Oromiyaa guyyaa sadaffaan kaleessa caamsaa 31 lukkeelee PP kan bulchiinsa magaalaa lamaan hoogganamtu godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaa jalatti kan bultu magaaluma Daawwaa jedhamtu keessatti yeroo tokkichatti kaambii diinaa lamarratti tarkaanfii fudhachuun ergamtoota PP daaraa botoroo godhee kaabinee fi waraana Abiyyi Ahmed kan ajjeesee gariin madeessuun hedduu ammoo booji'uun haftee jaraa bittinneessee magaalicha to'annoo PP jalaa bilisa godhee jira. Lola kanaan gama miidhama diinaatiin injifannoon argame du'aan diinaa 10 madoon diinaa 15 booji'amaan 13 kan jiraatti galaanni nyaate 10 walumaa galatti ergamtoonni bilisiginnaa 48 hojiin ala ta'anii jiru. Gama meeshaatiin piikemmii 1 isnaayipera 1 eekemmii 20 rasaasa piikemmii 1,000 rasaasa eekemmii 1,500 fi leecalloowwan xixiqqoo waraanaaf oolan hedduu hiikkachuudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo duula egeree Oromiyaa kun godina Gujii Ba'aa keessatti guyyaa 4ffaaf har'as itti fufee jira. Godinichuma aanaa Oddoo Shaakkisoo mooraa ganda Sawwaanaa keessatti waraana PP buqqisee korojoo irraa dhuunfatee jira. Murni bilisiginnaa karaa kaabinee fi waraana isaan waboo balleessuu, uummata balleessuu, maqaa xureessuu, lola labsuu tarsiimoo godhatee bobba'ee waraanni bilisummaa Oromoo karoora kana hunda fashaleessee humna diinaa du'aa fi madoon adabee mooraa keessaa buqqisiisuun meeshaalees irraa hiikkachaa jira.